Ayyaanni araarrii fi nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Nagaa akkam jirtu? Sagalee Waaqayyoo, jecha Waaqayyoo haala qoqqooddamaa wajjin waan ilaalluuf sirriitti obsaan dhaggeeffadhaa. Sagalee Waaqayyoo, jechi Waaqayyoo kun mana qulqullummaa Waaqayyootiin guutumatti ibsamuu danda'a jechuudha. Haala caaseffama, maalummaa kitaaba qulqulluu, eenyummaa kitaaba qulqulluu hubachuudhaaf sirriitti kan nu dandeessisu mana qulqullummaa Waaqayyoo kakuu moofaa keessatti inni diizaayinii pilaanii biluu piriintii waan ta'eef waa'ee isaa waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo gaafa hubannu waa'ee sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyoo haala qoqqooddama isaa sirriitti addaan baasnee hubanna jechuudha. Kanaaf har'amee manni qulqullummaa Waaqayyoo diizaayinii ta'uu sagalichi jechichi Ibroota 11 qaba dubbisa inni sun manni qulqullummaa Waaqayyoo inni Musee kenname gaaddidduudha jedha. Gaaddidduu kakuu moofaa keessatti sun kakuu haaraaf gaaddidduudha jedha. Inni kun diizaayinii pilaanii namni sooftiweerii guddaa tokko hojjetu jalqaba diizaayinii pilaanii isaa kaasatee waraqaa irratti sikuweensii diyaagiraamii kilaas diyaagiraamii muluu isaa kaafatee maal akka siisteemni sun fakkaattu isa kaasee isa san gara implementeeshinii gara afaan kompiitaraatti gara implementeeshinii gara pirogiraamii barreessee afaan kompiitaraatiin sooftiweerii san ijaara. Kuma kana sagalee Waaqayyoo jechi Waaqayyoo diizaayinii biluupiriintii kakuu moofaa keessatti isa Museedhaaf kenname seera ba'uu keessatti inni sun biluupiriintii diizaayinii seera hafuuraa haala qoqqooddama maalummaa kitaaba qulqulluu akka hubannuuf kan nu gargaaru waan ta'eef sirriitti waa'ee mana qulqullummaa Waaqayyoo sun hubachuuf manni qulqullummaa Waaqayyoo kun kutaalee gurguddaa afur inni tokkoffaan balbala barriidha. Itti aanseetu ooddiidha. Iddoo itti qulqulluuf iddoo itti qulqulluufne jechuudha. As keessatti kakuu moofaa keessatti ooddiin kutaalee gurguddaa lama qaba. Tokko iddoo bishaan itti dhiqatan, iddoo itti qulqullaa'an. Lama iddoo aarsaa itti qopheessan. Iddoo aarsaa erga aarsaa qopheessanii qulqullaa'anii aarsaa qopheessanii gara kutaa qulqulluu kana kennaniitu aarsaa san dhiyeessu jechuudha. Inni kun immoo diizaayinii pilaaniidha. Har'a hoo inni kun qulqullaa'uun iddoon qulqullaa'an diizaayinii pilaanii cuuphaa jechuun iddoon harkatti dhiqatan kallattii biraatiin. Cuuphaan fayyinaaf ta'uu sirraa hubanna laata. Yakka irra daddarbaan namicha keessa tokko dhuma keenyatti yakka hamsiise. Irra daddarbaan addaa. Irra daddarbaan hunduma keenya laphee keessatti jechuudha wanni hundumtuu isa san kallattii cuuphaan ofirraa hidhee dhaansetu lammata dhalachuu. Jecha Waaqayyoo irraa dhalachuu. Lammata dhalachuu jechuun fedhii foonii keenya, eenyummaa foonii keenya balleessuudhaaf gubuu. Abiddi qulqulluun yeroo baay'ee maaliif fakkeeffama isin haa galu? Hafuura qulqulluu waan fakkeeffamu. Humna hafuura qulqulluu maalummaa keenya, eenyummaa keenya moofaa, eenyummaa keenya biyya lafaa fakkaatu sana ofirraa balleessinee kana sagalee Waaqayyoo kan Iyyasuus Kiristoos jechuun kan sagalee Waaqayyoo jecha Waaqayyootiin kaana. Sagalee Waaqayyoo eenyummaa Waaqayyoo hojiirra oolchina isa raawwanna jechuudha. Saniin booda mana qulqullummaa Waaqayyoo seenna. Manni qulqullummaa Waaqayyoo kana keessa iddoo qulqulluu kana jechuudha. Iddoo qulqulluu kana keessatti jechi Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo inni soddomii salgas sun kallattiilee torba dameelee torbaan hojiirra oolchina jechuudha. Nu keessaa ifa jechuudha. Humna hafuura qulqulluutiin jechichi sagalicha ni raawwanna jechuudha. Eenyummaa keenya balleessinee isa raawwanna jechuudha. Wanna jechichi abboommii isaa eeguudhaan abboommii isaa raawwachuudhaan kallattiilee torbaan jechuudha. Tokko beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo kun macaafa hayyoonni adda addaa inni bal'aa jalaa kun beekumsaaf sodaa Waaqayyoo jechuudha. Inni kun maal bakka bu'a hoo jettan? Macaafa seera uumamaa haga macaafa Iyyoob. Inni kun qabatamaadhaan
jechi Waaqayyo akkanatti qooddama jedhee barreeffamuus baata. Qabatamaan garuu hiikarratti hundoofne qo'annaa irratti hooguufne seera uumamaa haga macaafa Iyyoob ta'u. Macaafni seeraa hayyoonni adda addaatillee macaafa seeraa bakka baay'eetti yoo agarre seera uumamaa kitaaba 5 jedha. 5 irratti gara beekumsa isa macaafa raajii Isaayyaas 11 haga 2 sana irratti dameelee sanitti qoqqooduudhaaf beekumsa ba'u macaafa seeraa dha. Beekumsi seerri qofti seera barreeffame qofti beekumsa namaaf hin ta'u jechuudha. Isa san barsiisuudhaan seera biyya tokkoo ta'e beekumsa waa'ee seera sanii beeksisu, waa'ee sanii barsiisuudhaan namoota ittiin jiraatan muuxannoo qoochisiisuun kana. Kanaaf macaafni warra seera kana beekan, warra seera beekan jechuun macaafa seeraa 5 fudhatan warra isa beekan muuxannoo kan akka Iyyaasuu, macaafonni Iyyaasuu akka Iyyoob jiran kun beekumsatti jijjiiruudhaan, muuxannoo qooduudhaan, barsiisuudhaan gara guutuu gochuudhaan macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo. Beekumsaaf sodaa Waaqayyoo yeroo hundumaa beekumsa sodaa wajjin deema. Wanna beekan raawwachuu qabna jechuudha. Gaafa sodaa jechuun wanta beekan kallattii beekaniin raawwachuu jechuudha malee waan biraa jechuu miti. Kallattii hin beekneen kallattii saniin yoo raawwanne sodaa hin jedhamu. Kanaaf sodaa fi beekumsa wajjin deema. Macaafni kun haala kanaan qoqqoodama. Inni itti aanu immoo macaafa kan gidduu kun macaafa raajotaa. Inni kun irratti baay'ee salphaadha. Maaliif macaafa raajotaa jedhee waan inni qoqqoodamee barreeffameef macaafa raajii macaafa Isaayyaas haga raajii Miikiyaas kun macaafa raajotaa jedhama. Macaafni raajotaa kun macaafa raajii gurguddaa fi xixiqqaa bakka lamatti qoodama. Macaafni raajotaa macaafa maal jedhama? Kaayyoon raajii gorsaaf humna kennuudha. Raajiin biyya keenyaa gorsaaf humna kennaa hoo jennee haala kanaan warri raajii ta'an kaayyoon isaanii ijoon gorsa humna dabalataa kennuudha. Namni tokko raajii ta'uuf jalqaba irratti waa'ee jechicha sagalicha macaafa beekumsaaf sodaa Waaqayyoo kana beekuun sirritti beekuun dirqama. Isumarraa hundaa'eetu jechuudha. Kallattii saniin deddeebi'aan jirtu je'eetoo namni tokko hoo dogoggora isaatirraa deebisuu, gorsuu, kallattii sanitti deebisuu, daandii sanirra akka deebisu humna dabalataa kennuudha. Akkuma kana raajonni biyya keenyallee kan ta'uu qabu. Tokko gorsa saba gorsuu. Inni itti aanu humna kennuudha jechuudha. Gorsi keessa sun immoo humna dabalata kallattii Waaqayyoo daandii Waaqayyoo irra nama oofuu danda'a malee gaafa daandii gorsi keechan daandii Waaqayyoo irraa nama kaachisu gaafa san sagalee Waaqayyoo irraa nama kaachisu sin raajii odoo hin ta'in faallaa isaati jechuudha. Faallaa raajii hojjeta. Inni itti aanu macaafa ogummaa fi hubannaa. Ogummaa fi hubannaa yeroo hundumaa ogummaan hubannaa wajjin deema. Macaafa fakkeenyaa haga weedduu caala. Kaayyoon inni barreeffameef ogummaa kennuu qaba. Macaafa kana keessatti yommuu dubbistan ogummaan mootii Salamoon ogummaan isaa baay'ee dinqiidha. Har'a hoo kallattii Yesuus Kiristoosin daandii Yesuus Kiristoosin warri kallattii Yesuus Kiristoos jecha Waaqayyoo kallattii hafuura qulqulluutiin laphee keessaa of ibse akka Salamoon caaluu dandeenya. Yesuus Kiristoos sagalee Waaqayyoo irratti maal caala? Salamoon caala. Har'a hoo nullee Salamoon laayinii macaafni inni kenname nuu ta'e har'a hoo kallattii hafuura qulqulluutiin sagalicha jechichi laphee keenya keessa hoo isaan raawwachuu dandeenya. Yesuus Salamoon akka caaluu dandeenyu asirraa nu barsiisa. Inni umaa macaafa inni gidduu kun jechuudha. Macaafa faarfannaati. Macaafni faarfannaa macaafa fakkaattii jedhama. Macaafni faarfannaa maaliif macaafa fakkaattii jedhamuu ta'edha? Isa kana tokko beekumsaaf sodaa Waaqayyoo itti aanu gorsaaf humna fakkaattiif ogummaa gizma tokko bakka tokkotti ibsuun bakka tokkotti raawwachuun
Gizee tokko kallattii sanitti guddachuun fakkaatte jedha. Wanna hundumaanuu kan kallattii daandiin keenya akeekni keenya Iyyasuus Kiristoos jechuudha. Kallattii sanitti guddanna jechuudha. Haguma fe'ellee namni yoo guddate haga Iyyasuus Kiristoos caaluu hin dandeenye macaafni nu ibsa. Laa hojii gurguddaa hojjechuu dandeenya. Daandiin keenya fakkeenyi keenya kallattii sanitti kallattii ilaal ogummaa fi hubannaadhaan. Gorsaaf humnaaf beekumsaaf sodaa waaqayyootiin kallattii Yesuus Kiristoositti daandii Yesuus Kiristoositti guddachuu jedhama. Macaafa kana laa macaafa faarfannaa kana yommuu dubbistan iddoo gurguddaa meeqatti akka qooddan faarfannaa tokko haga 41 42 haga 70 wa'ii jedhetu iddoo gurguddaa shanitti qooddama. Yommuu hundumaa akkanan dubbisetti macaafni qulqulluun yeroo hundumaa tokko bal'inaa fi cuunfaa qaba. Faarfannaan tokko haga 41 sun waa'ee seensa introdakshinii yommuu ta'u, inni kuuwwan immoo faarfannaan isarraa ilaalu 42 irraa wannoo ka'u sun beekumsaaf sodaa waaqayyoo dhaansee gorsaaf humna waaqayyoo ogummaaf hubannaa aarti inni ibsu kun daawwit aartiin inni ibsu kun maal jedhama? Macaafa fakkeenyaa Iyyasuus Kiristoositti daandii Iyyasuus Kiristoositti macaafa nu fakkeessu waan ta'eef macaafa fakkeenyaa ta'e. Kitaabni qulqulluun haala kanaan qooddama. Garuu qooddama kanarratti jecha kanarratti yeroo tokko tokko namoonni kallattii adda addaatiin qoodu. Inni kun immoo sagalee waaqayyoo irratti jecha waaqayyoo irratti waan hundoofneef dhugaan jiru qabatamni jiru akka waaqayyollee sagalee isaa keessatti jiru Isayyaas 40 Isayyaas 11 haga 2 irratti ibse. Sagalichi jechichi hidda dhiissee keessaa latiin akka ba'u dameen duumessa keessaa ba'e immoo hundee akka godhatudha. Haala kanaan mamii tokko malee haalli qoqqoodama kana sagalee waaqayyoo baattuu ibsaa dameelee 7 qabu kallattiilee 7 laphee keenya keessaa ifu shakkii takka malee namni kamiiyyuu mormii tokko malee Isayyaas 11 fi Yohaannis tokko qabee yommuu dubbise dameelee 7 kallattiilee 7 laphee keenya keessaa akka ifu hin galaaf. Garuu haalli qoqqoodama kitaabaa kun asii agasii kan jedhu kun innillee salphaa haaluma salphaatti hubachuudhaaf Iyyasuus Kiristoos jecharratti barreesse. Luqaas 24:44 irratti waa'ee kootiif kan caafame jedha. Kana booda Iyyasuus yommuu isaa wajjin ture waa'ee kootiif seera Musee macaafni seera Musee kun immoo macaafa seeraa beekumsatti jijjiiruudhaaf seerri qofti beekumsa waan hin taane kitaabni kun itti dabalamee gara beekumsatti jijjiirra jennee yaaduu qabna. Macaafa raajotaa hin jedhu innuu kaa'e. Macaafni raajotaa immoo kaayyoon raajotaa gorsaa fi humna kennuu akka ta'e jala murree beekuu qaba. Macaafa faarfannaa immoo macaafa fakkaattii macaafa isa gidduu san ta'u sirriitti jala murree beekuu qaba. Kana malee weebsaayitii adda addaa intarneetii yoo dubbisne haala kanaan kaayyoon adda addaatu knowledge in the sphere of the God inni kun jalaa bal'aan kun inni kun intarneetii irraa yommuu dubbistan inni kun immoo gorsaaf humna counsel in the mighty wisdom in the understanding inni kun immoo spirit of God kan jedhu hafuura fakkaattii hafuura waaqayyooti. Haala kanaan qoqqoodama waan ta'eef yeroo tartiiba waa'ee mana qulqullummaa waaqayyoo kan gara fuulduraa immoo har'a overview isaa ilaalla. Kanatti aansee immoo waa'ee kana hafuura jalqaba irratti waa'ee macaafa beekumsaaf sodaa waaqayyoo ilaalla. Itti aansee immoo yuutuubii biraa irratti waa'ee gorsaaf humnaa, waa'ee ogummaaf hubannaa, waa'ee fakkaattii, waa'ee mana qulqullummaa, kutaa qulqullummaa kan diippilii waan waliin ilaalluuf sheerii